Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an sun oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangama mata duree oduutti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Affaaritti balaa ibiddaa dhaqqabeen manneen 1,800 ol barbadaa'anii jiru. Oduun itti aanu naannoo Amaaraatti saamicha baankoota 3 irratti raawwatameen birrii miliyoona 41 ol saamamuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu dhimma dinagdee Itoophiyaa ilaalchisuudhaan yookaan kufaatii dinagdee Itoophiyaa ilaalchisuudhaan IMF guyyaa tokko dura ammoo miidiyaan guddichi dinagdee yookaan dhimma dinagdee addunyaa dinagdee Itoophiyaa ilaalchisuun gabaasa dhiyeessan dinagdeen Itoophiyaa rakkoo hamaa keessa galuu ibsee jira dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu haala raafama siyaasaa fi waraana biyyattii keessatti deemuun wal qabate hayyoonni Oromoo yaada akeekkachiisa fakkaatu kennanii jiru dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaanis gama isaatti waraanni bilisummaa Oromoo kan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jiran jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kana haalee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhukkubsatuun dhagahamee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamoodha. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduu naannoo Affaar irraa nu dhaqqabeen balaa ibiddaa naannoo Affaaritti mudateen manneen jireenyaa 1,800 ol barbadaa'uun himamee jira. Naannoo Affaar aanaa Daalol keessatti balaa ibiddaa mudateen manneen jireenyaa 1,805 barbadaa'u itti gaafatamaan kominikeeshinii mootummaa aanaa Daalol Usmaan Ahmad himanii jiru. Adoolessa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda ibidda sababni isaa hin beekamne ka'ee ganda baddaa aadaa muraa keessatti manneen daldalaa 600 mana nyaataa 950 fi akkasumas manneen jireenyaa 255 guutumatti barbadaa'uun ibsamee jira. Balaa ibiddaa kanaan lubbuun namaa badee kan jirre yoo ta'e illee namoota 2 irratti miidhaan kan dhaqqabe akka ta'ee fi beeladoota manaa 20 ol immoo lubbuu akka galaafate odeeffannoon aanicharraa ba'e ibsee jira. Oduun itti aanu naannoo Amaaraatti baankiin 3 halkan tokkotti birrii miliyoona 41 ol hidhattootaan saamamuun ibsamee jira. Naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaa aanaa Xaarmaa Barre kutaa aanaa Mazazootti adoolessa 9 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti birrii miliyoona 41 ol baankii 3 irraa saamamuu waajjira nageenyaa fi tasgabbii godinichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Wandimuu Charinnat baankota kutaa aanichaa keessa jiran keessa baankii bunaa irraa birrii miliyoona 11 fi 500 fi 50 baankii Tsahaay irraa birrii miliyoona 1 fi 28 akkasumas baankii Abiyyi irraa birrii miliyoona 29 fi 300 fi 65 humnoota hidhataniin akka saamame himamee jira. Saamichi kun kan raawwatame halkan sa'aatii 7tti akka ta'e ibsuudhaan saamichi raawwatame kun Shawaa kaabatti yeroo jalqabaatiif osoo hin taane bara dabreessi haaluma wal fakkaatuun waxabajjii 2016 godina Shawaa kaabaa aanaa Midaa Warrammoo jedhamu keessatti baankii daldala Itoophiyaa irratti saamicha raawwatameen birrii miliyoona 2 ol humnoota kanneeniin akka saamame himanii jiru. Oduun itti aanu haala raafama siyaasaa fi waraana biyyattii keessatti deemaa jiruun wal qabatee hiree uummata Oromoo murteessuuf mooraa qabsoo Oromoo tokkoomsuu fi utubuun dirqama Oromoota hundaa akka ta'e hayyoonni dubbatanii jiru. Haaluma kanaan haala amma biyyattii keessatti deemaa jiruun wal qabatee kufaatii uummanni Oromoo keessa jiruuf itti gaafatamummaa jalqaba kan fudhatu warra mooraa qabsoo Oromoo hoogganan akka ta'e hayyoonni haala yeroo irratti yaada kennan ibsanii jiru. Kanaan kufaatii uummanni Oromoo keessa jiruu fi itti as deemaa jiru hambisuuf uummanni Oromoo dursa tokkummaa mooraa Oromoo jabeessuun dhimma akkaan murteessaa akka ta'e ibsanii jiru. Itti dabaluunis amma yeroo hayyuun Oromoo qaama biraa wajjin tumsa tolfachuuf yaalu osoo hin taane mooraa qabsoo Oromoo keessatti wal hubannoo fi gaaddisa tokkummaa uumuun tokkummaa Oromoo itti cimsu jedhamee jira. Kanaaf immoo mooraan qabsoo uummata Oromoo tokkoomuu humna jabaa mirga Oromoo kabachiisu qabaachuun dirqama jedhamee jira. Kuni hin taane taanaan dogongoroonni kana dura raawwatamaa turan irra deebi'uun
hiree Oromoo rakkoo keessa galchuu kan danda'an akka ta'e dubbatamee jira. Oduun itti aanu IMF ibsa guyyaa tokko dura baaseen riifoormii dinagdee Itoophiyaa balaan akka qunname beeksisee ture. Dhaabbanni mallaqa addunyaa IMF riifoormii dinagdee Itoophiyaa yookaan Itoophiyaan hojiirra oolchite rakkoo hamaaf kan saaxilame akka ta'e beeksisee ture. Haaluma wal fakkaatu miidiyaan guddichi dhimma dinagdee addunyaa dinagdee Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa dhiyeesseen dinagdeen Itoophiyaa rakkoo hamaaf kan saaxilame akka ta'e ibsee jira. Kufaatii dinagdee biyyattii irraa kan ka'e investimentiin biyya alaa kan parsantii 5 ture gara parsantii 3.2tti gadi bu'ee jira. Sababni isaas yookaan immoo rakkoon isa malaammaltummaan hammaachuu fi olii hanga gadiitti daandiin investimentii malaammaltummaan guutamuu irraa kan ka'e akka ta'ee fi sababni lammaffaan lolli biyyattii keessatti deemaa jiruu fi nageenyi dhabamuun dinagdeen biyyattii akka burkutaa'u kan taasise jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee lolli ammas biyyattii keessatti dhaabbataa kan hin jirre akka ta'ee fi lolli biraatu ka'uudhaaf qophiin gamaa gamanaa taasifamaa kan jiru akka ta'e ibsuudhaan kun immoo biyyattii dinagdee isii laamsheessuudhaan kan ajjeesu akka ta'e dubbatamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Giddugala Oromiyaa, lixa Oromiyaa, kibba baha Oromiyaa walumaa galatti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bal'aa humnoota mootummaa irratti raawwataa kan jiru akka ta'e ibsee jira. Haleellaa raawwataa jiruunis loltoota mootummaa hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu waraana mootummaa irraa hiikkatuun miidhaa guddaa fi kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mootummaan gama isaatti bakkoota lolli gaggeeffamaa jiru irratti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jiran kan jedhe yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo ibsa mootummaan kenne kana haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree lolaa kamirrattuu waraana mootummaatitti harka kennate kan hin jirre akka ta'ee fi kun immoo ololaa akka ta'e ibsuudhaan akka nu qabne yookaan boojinee agarsiisaa jirrutti mootummaan qabatamaan miseensa waraana bilisummaa Oromoo dirree lolaatti irratti booji'e nu haa agarsiisu jedhee jira. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kaaba Shawaa Salaaleetti bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argataa kan jiru akka ta'e ibsee jira. Haleellaa tibbana aanaa hidhabuu abootee fi akkasumas aanaa dagamitti humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiise waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u aanaa dagamitti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 45 addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa fufteedhaan waraana mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo bakkoota garaagaraatti galmeessaa kan jiru akka ta'e ibsee jira. Haaluma kanaan har'aas lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Muggii bakka addaa Eeshoo jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiisee fi injifannoo boonsaa akka irratti argate beeksisee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu immoo madoodhaan kan adabee akka ta'ee fi kan harkaan qabees kan jiru akka ta'e akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Oduu gara biraatiin immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yookaan humna waraana mootummaa hedduun bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Muggii irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u giddugala Oromiyaa Adaa Bargaa iddoo addaa Karkarreessa jedhamu irra miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee miseensota waraana mootummaa kana haala gaariin kan simatee fi simannaa ho'aa akka taasiseef himee jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan midhaan qarqaarsa nyaataatiif oolu meetirik toonii 500 gatuuf jedhamee jira. Mootummaan Ameerikaa midhaan qarqaarsa nyaataatiif ture kan hatantamaa meetirik toonii 500 yeroon isaa dhumuun akka gatuuf yookaan gadi naquuf deemu himamee jira. Midhaan qarqaarsa nyaataa kun
doolaara 793 kan tilmaamamu akka ta'ee fi namoota biyyoota hiyyeeyyii beela fi dhukkubaan akka malee miidhamaniif kan gargaaramuuf ture yoo ta'u ergasii imaammanni pirezidaantii Trump qarqaarsi idil addunyaa addaan akka kutu yookaan akka citu waan taasifameef odoo gargaarsi kun hin kennamin yeroon isaa irra kan darbe jedhamee jira. Akka CNN gabaasetti qarqaarsi kun daa'imman miliyoona 1.5 torban tokkoof nyaachisuu kan danda'u akka tures eeree jira. Midhaan nyaataa yeroon isaa irra darbe kana gatuuf naannoo doolaara 100,000 baasii akka gaafatu himamee jira. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhukkubsatuun dhagahamee jira. Doonaald Tiraamp ujumoo dhiigatiin qabamu White House ibsee jira. Doonaald Tiraamp dhukkuba ujumoo dhiigatiin yeroo dheeraaf rakkachaa akka turan White House kamisa kaleessaa gabaasee jira. White House kana kan ibse guyyoota muraasaaf suuraawwan harkaa fi miila pirezidaantii Ameerikaa irratti madaa'uu agarsiisan qoodamaa turuu hordofeeti jedhamee jira. Dhiheenya kana miila isaanii irratti dhiita'uun erga mudatee booda Tiraamp qorannoo ujumoo dhiigaa dabalatee akkasumas qorannoo guutuun taasifamuu fi Press Secretariatiin White House Caroline Leavitt himaniiru. Leavitt itti dabaluunis akka jedhanitti harka Tiraamp irratti madaa mudate harka wal fuudhinsa yeroo baay'ee irraa kan ka'e miidhaan tishuu yeroo inni qoricha fudhataa ture mudatu yookaan mudate ta'uu kan agarsiisudha jedhanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture Ambariisoo Ganamooti. Hangeeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.